Sekunda gadu labutina pitembeka enu materenya ko sidu ada pankeniga arga chufta bonisi amale ko nanjirsiso ashama dawatota lensa muluna family akam jirtu nagaa keessani ana biraundu nagaadha amma waan ajaa'ibaa tokko sini qabadhee dhufee jira innis kennaa xiqqoo wayii isaanii kennuu barbaada kennicha isaanii hin beekanii amma kennaa kana itti kennuudhaaf qophiirran jira waan kennichi immoo isaan fuulduratti isinii banama ammaaf akkanumatti isinii mul'ata malee isinitti hin argisiisu kennaa kana nu wajjiniin ilaaluu hordofuu endagatiina isiniin jedha kennaan egaa xinnoo hin qabdu jedhamitiire kennaan xinnoo hin qabdu kennaa kanaanis isaanii kennuudhaaf qophiirran jira na duukaa ta'a garsaaniittan isin dabarsaa na wajjiniin tura. Kampung dan baca. Enam. Daawwattoota keenya amma garsaaniittan isin deemsisaa jira. Na wajjiniin tura obbo Mulunaa fi aadde Leensaa bira isin geessaa jira. Ila kunoota taa'anii jiru. Ashamaa akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Nagaa keessanii? Maallu maltanii jiru? Jirtu? Wante taa'aan hunjettan taa'aa sinin jedhegaa amma kanin qabadhee dhufee obbo Mulunaa fi aadde Leensaadha kennaa xiqqishee wayiiti kennaa kanagaa mee siniyaa kennamaa ani nisaadne garuu isintu saaquu qabagaa wante lamaan fudhannaa dhaabban Achugeti kenna addanuuf kennu kenna caalu kenna addanu laatte jedha daawwattoota keenya fuulduratti isinii kennee jira daawwattoota keenya amma xumureen jira yoo isinitti tole like share gochuudhaan maatii kana jajjabeessaa guyyaa gaarii guyyaa eebbifamaa isiniif haa ta'u isiniin jenna shalom bye bye kana itti fufaa nagaatti kana argachuu keetti maasitti dhagaa dhugaa baay'ee gammadeera nuyi fi mu'attallee jedhee yaanne nuyi fi challenge sana keessa galte jedhee yaanne garuu immoo marannaa geenyu kunoo isiniif hin kennu kottaa ta'ana hin jedhu maallu kennuuf jedhee nyuudha jechuudha achiin kunoo kennaa kana nuuf laattee jirti jechuudha masii kana yaaduu keetiif kennuu keetu otoo hin ta'in yaaduu keetiif guddaa galatoomii akkasuma ammoo akka nuuf yaaddee nuuf kennite waaqayyo immoo basaatiin ayyaana isaatiin araara isaatiin siyaa yaadatu Ameen. galmaan siyaa ga'u eebbisi meeti sangafa eebbi kee qabachuu danda'a wanta biraan jiru eebbi wanta ati yaadde galma siifaa ga'u eebbi Ameen. kan waliin qixxaannillee walaa qixxaatu siin jennaa dhugaa baay'ee hin ulfaata iyyuu jechuudha waan hunda caalammoo Tiksiin kuni, lukkisiin kuni baay'ee natti tole jechuudha. Baay'ee natti tole jechuudha. Argitee miti argitanii kanas isa kennaa isa hammas hin jedhamneef waaqayyoof galanni haa ta'u dubbisa irratti kennaa isa hammas hin jedhamneef
waaqayyoof galanni haa ta'u jedha. Ameen. Tilmaamameessa daangaan Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. baay'ee tokko namatti Baay'ee itti tola. gammadee jiran illee kan si garramu jecha. Dhugaa baay'een gammadee isa dhugaa baay'een gammadee Yaa? dhugaa mana koo keessatti waan akkasii nan jaalladha. Waan akkasii immoo duratti nan jaalladha. Duratti hin jaalatta jecha. Dhugaa ilamee ilaali mastaawutiin isa hojjetame jechuudha. Kan hunda caalu immoo baay'ee namatti tola jechuudha. baay'ee tokko Thank you, namatti tola. Mana Sinichi keessatti barbaada. akka ittiin tiksi yookiin luqqisiisan akkasitti Laayik gooneerra. godhanii baay'ee tokko namatti tola Itti jechuudha. gammadee jirra. Eebbifamii siin jedha galatoomii bakka kanas eebbi keenya immoo haa qabatu gaa Ameen. 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 jenna. Isinis wal bira oolaa bulaa. Tokkotti seebbistee. Waan isin jiraachisu. Umurii isin dheeressu. Wal bira oolaa bulaa isiniin jedhaga. Galatoomatis galatooma. Akkas jenna. Baay'ee natti tole abbaa beeftuutti tolu an beeku. Itti tolee akka kootan hin beeku. Garuu waan baay'ee natti tole jechuudha. Kun kennaa addaati. Itti gammadee jirra. Guyyaa sanbataatiin guyyaa addaatiin guyyaa kabajamaa guyyaa sanbataa guyyaa ja'a hojjetee torbaffaa irratti waaqayyo boqote guyyaa irraa guyyaa addaati waldaa wallee dhufnee innaa dhufnutti kennaa addaa Sarpiraayiziidha. mana keessatti nu eeggachuudha kunoo sarpiraayizii taanee jirra. An kan hunda caala kana na gammachiisa jechuudha. Baay'ee Dhugaa innaa kana isinis eebbifama kennaa ajaa'ibaati nu eebbifamii jedhaan ishiidhaanis bakka kana baastee bittee yookiin immoo nuuf kennitetti waaqaysiif haa guutu kennaan xinnoo hin qabu guddaadha. Kana isiniin jenna eebbifama. Naa tuqime. Kana abbaan biftuu ola bitee dhufe jaba harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii abbaan biftuu ola bitee dhufe kunoo guddaadha. Ola nyaan uy maaloo gaccaate ka hara sammuu ishee mukatti buuste gali kottu korbeessa mooyu korbeessadha. Nu qaluudhaaf isiniin jenna. Kunoo kana jiskuutti jirraa jechuudha kottaa. Kanaafuu kana isin affeela. Ila do'a dheeduutti jedhee jira. Meeqaan bitte mul? Akkami gabaan oolaarra? Dhugaa? Dhugaa akkamis gabaan oolaarra? Dhugaa hime? Da'oo ishii bitte dhufe. Dhugaa hime? Dhugaa? Biyya afurtamii meeqaan bittee naan jedha kaa? Ta'e. Mucaa naggaadee walaa biyya keenyaa tokko naan. Bareeda bitee. Tola argate. Luka doo. Bareeda bitee dhugaa rabbi. Baay'ee nama garrama kun amma dinqiidha. Bokkaan itti roobnaan achi galchi. Kan beekamaadha. Hojii waaqayyo gaa'ame. Guddaadha. Kana bakka jiskinee cooma ishee qiqqilii ishee naasumatti galaaf. Waadaa kan galee kun raawwatamee jira. Galiif immoo dhute. Irraawwatama kun waadaa gallaanii itoo raawwatiin hin dhiisina. Yeroo tokko waadaa naa galee tokko raawwattu beektu. Korbeessa bar. Kanatti gammadu kana bicha wallataa fi wanni kan geeffannee dhanna. Maal goone? Dhugaa bareeda bitee. Bakka kanatti xum goone bishaan bituu keetti maaltu sitti dhagahame? Baay'ee gammadu. Raafuu kana wajjin isin affeelan argitee raafuu. Maayikitti kenna hee. Raafuun immoo nuti yammaree amma nuti. Akkami raafuun bareeda. Maal kunis gaarii. Raafuu wajjin isin affeela bakka andaanqitti maannoo oolaa sana jechuudha. Ma naa gaafadhu gaazexeenya.
Mee guyyaadhaa gabaa ooluu keessatti. Maaltu sitti dhaga'a? Gabaa olaa dhaquu kootiitti baay'ee gammadee. Maggaarrajaan du'a keessanillee baay'ee tokko bareeda. Baay'ee. Gabaan beekannaa isa kuma ja'a. Kuma saddeet. Mucaa firaatti tolma naa kennuu barbaade. Galaabattee dhuftee ta'e. Kuma saddeet dhibba saddeet fuudhetti kenne. Kun waan dinqii ta'ee namni hunduu tolma gabaa dhaban. Kuma meeqaan bittee kuma Misoomni galeera jechuudha. kuma shan immoo 45 immoo 38 immoo meeqa naan jedhu. Ishi. Walaa kuma sadii dhibba saddeet naan jedhu buyyii buluu wal caccabsi. Wal caccabsi. Uumama adda kaa. Ani injifannoo adooyyuu bahee adooyyuu injifannoo naan Qeerroon akkasuma injifannoon galti. Isinoo maal gootu misooma eegalaniiti? Oolaan manatti galu. Otumaa sabni gunichoo maal keessa jiru? Maa inni luka kee jalaa oofa biiftu. Adee misoomni eegalle subatti. Kana fakkaatti kaa. Gaariidha garuu bareeda ture. Oolaan kun har'a qalamu malee hin bulu kaan immoo. Kaa. Dirqama amma qaramee amma nyaatamee gaafa nyaatamu guyyaa nyaatamu isaa hundasaa viidiyoon kun bifa gaariidhaan Bifa in hojjetama. qindaa'ee bifa qindoomina qabuun dhiyaata. Keessummaan baay'een irratti hirmaata. Amma maal isinitti fakkaata bokkaa keessa ol galchitan? Waan dheedu amma dhis. Maaloo dhugatti rooba? Isi. Dhugaa? Haa dheedu. Bunicha amma buni kennaa fedha beenaati. Qo'ee gash.